Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia. Kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabarsinu barumsa maatisii kutaa 10 Unit 5 Trigonometric Functionidha. Afaan Oromootiin akkuma agartan kutaa dabre kutaa 10 adda addaa maatis keemistirii dabalate innaayi ila fiiziksiitti isiniif dalaynee waadaa isinii gallee turre. Ila ammatti garuu fiiziksii hin dalayne. Sababni maatisii nu dalagii akkana warri jechaa turtan koomentii keessanis laalaa jirra. Kutaa dhufummoo sirii vaaraabilii akkamitti soolvii akka gootan isiniin qabannee dhufna. Amma kara barumsa keenya haa dabarru unit 5 kana waan boqonnaa unit 4 fi grade 11 ammas unit 3dhaan kan wal qabatu ta'a. Gaafii nootii takka keessaa wanti gootanii yoo ammoo isiniif mijjate kooment irratti exersaayisii bichaa isiniin waa hojjetamuu yoo kan jettan taate exersaayisii bichaa isiniif hojjennaa kooment irratti nu haadha. Karaa telegiraamii keenya Oromiyaa Education Multimedia gootanii yoo telegiraam irra search gootanis nu argattu PDF garagaraa nootii garagaraatii fi gaafii questionii another questionii gaafiiwwan biraatis hedduu achirratti argattan jeetii yaada. Gaafii kutaa 9 hanga kutaa 12 intiraansii dabalatee hundinuu achirratti irratti karaa barumsaa haa dabarru. The sine, cosine and the tangent function basic terminologies if the given of OA. If the given of OA, we write this as OA. Kun angle agarsiisa. Mallattoon gubbara jiru to rotate is around. Yeroo maal ta'u rotate ta'a. Asiin akkanatti yookaan ammoo bakka tanaan akkanatti yoo dhufu yookaan asiin akkana dhufa. Akkana dhufa jechuun around rotate ta'a. Maal sanarra pointii tanarra ni geenga. Pointiin amma pointiin bakka tana jirtimi. Pointii kanarra akkana dhufee erga diriiree boodarra diriiraan kun deebi'ee karana yookiin karana jee akkana erga dhufee boodarra akkana geengaa jechuun akkuma agartan akkana geengaa maal ta'a rotate ta'a jechuun pointuma tanarra rotate ta'a pointii tamarra o tanarra kana yoo fudhanne asirra jira kun kophaa asirra jira kunis kophaa asirra jira kunis akkam ta'a rotate ta'a jechuun yoo fedhe terminal position yoo fedhe initial position dhaan rotate kan ta'u ta'a jechuudha. Example kana yeroo laallu example A kana haa laallu. Example A dha kuni nootii gubbarraa tana isin ilaalu nootii gubbarraa jirtu. If the angle is formed by rotating anti-clockwise, by rotating what? Anti is negative, clockwise is positive. Is taking positive angle. Clockwise yeroo jiru geengoo kana naannoo kana agarsiisu yommuu ta'u yeroo naannoo kana ammoo clockwise in negative. Garuu anti-clockwise yeroo ta'e maal ta'a? Positive angle ta'a jechuudha. If an angle is formed by rotating clockwise, yeroo clockwise ta'e negative angle kan ta'u ta'a jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana yoo kan fudhannu taate akkami naannoo jira akkana naannoo jira. Kun jechuudha. Akkana naannoo jira angliin kun akkami naannoo jira clockwise naannoo jira. Akkanatti clockwise naannoo jira. Yeroo kana clockwise naannoo kana clockwise kana yeroo naannoo kana negative dha jechuudha. Negative. Yoo immoo akkanatti anti clockwise kan naannoo taate positive dha. Anti clockwise jechuun akkana yeroo kan naannoo taate anti clockwise dha jechuudha. Kan fudhachuu dandeenya. Kanaafi kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Lamaan kana fudhachuu dandeenya. Kunis asiin kan akkana dhufee asiin gara naannoo jira. Kunis asiin dhufee gara naannoo jira. Kun ammoo anti clockwise yookaan positive angle ta'uu agarsiisa jechuudha. Angle of standard position. A standard angle coordinates plane is said to be maal jedhama? Standard position jedhama. If it is vertex is origin, yeroon if vertex isa vertex jechuun h, k dha. Vertex jechuun grade 11 jira. Kutaa 10 akka unit 3 ni jira. Achi dhaqxanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Origin as origin jechuun h, k 0,0 yeroo ta'e jechuudha. Yeroo origin hin qabne vertex is as origin and its initial side is line positive x axis. Yommuu ta'u positive x axis yookaan anti clockwise dha jechuudha. The following angle of standard position ja kana yeroo laallu this is what? This is first angle dha kun. First quadrant angle dha. Kun ammoo second quadrant angle dha. Kun ammoo third quadrant angle dha. Kun ammoo fourth quadrant angle dha. Yeroo ifi asiin geengee dhufe quadrant kana takkatti kana dabaasnu ta'a jechuudha. Yeroo gaddeemne maal jaa? If the terminal side of the angle standard position lies first quadrant is called as quadrant first quadrant angle.
yeroonii fi kan jalqabaa akkuma asirratti agartan as keessa yoo kan taate first quadrant angle, second quadrant angle, third quadrant angle, fourth quadrant angle dha jechuudha. Fourth quadrant angle dha. Quadrant angles, if the terminal side angles standard position lies along x-axis and or what y-axis or y-axis or x-axis. Yeroonii fi x-axis yookaan y-axis kan tuqu amma kun x-axis dha, kun y-axis dha, kun x-axis dha garuu negative dha, y-axis dha negative dha jechuudha. Asii geengoon kun yoo idduma tanarratti kan dhaabbatu taate 0,0 yoo ammoo asii as dhufe 90 asii fi as jidduun 90 asii fi as jidduun 90 asii fi as jidduun 90 garuu yeroo asii fi as jidduun 90 ergate ergaas dhufe meeqa 90 baay'isuu 280 ergaas dhufe yoo meeqa ta'a baay'isuu 3 yogguu goone 90 kana 270 yeroo as dhufe immoo 360 eessa keessatti saayinii fi koosaayinii fi taaniin poozitiivaa eessa keessa negatiivaa eessa keessa kana wajji halaallotaa nu hordofaa. Example 5 kana halaallu if the following are measured at different angle garagaraa kan ta'e but the angle of standard position is indicate that which quadrant angles belong kan armaa gaditti argame kana quadrantii isaa wanti godhejaa dhiqishoo gaddeebisee kana isin nu haadhoisu hummeeka digrii 200 nu kanname jechuudha. 200 nu kanname wanti kun akkana yoo yommuu ta'u akkana erga as dhufe meeqa inni 90 erga as dhufe immoo 180 erga 180 ta'e asiin dhufe 200 seenuuf 220 tafe 20 asiin gad dabra sanboota irraa akkana jira kun 80 walii gala kun ammoo 20 wanta kana dhiqishoo isin irraa qannasu erga akkanatti bakka tana dhufe gaseenuuf akkanatti 20 kun 20 kaasiin jiru kun ammoo 70 wanni nuti as keessatti quadrantii kana keessatti wanni nuti fudhannu hanqa inni gad dabre kan hanqi inni gad dabre kun meeqa 20 jechuun wanni inni solution asirratti isinii kaaye kun kana faayidaa waan qabu natti fakkaatu kana wanni faayidaa qabu kana gaddeemnee yeroo dalaynu bal'inaan wajji ilaallu ta'a amma asirratti yeroon akkanatti jiru quadrantii angliin kun fakkeenyaaf kanaatu yoo dhufee asiin as jiraate hanqa wanti kun maal ta'e hanqa inni ol dabre kana jechuudha osoo as tuquu baatee asirratti ammas fakkeenyaaf 75 osoo ta'e hanqa 75 kana fudhanna yoo ammoo asiin as dabree quadrantii lammaffaa kana seene immoo hanqa inni gataaf as guutuudhaaf hanqaafe kana fudhanna yoo as dhufee asiin hanqana gad dabre immoo hanqa inni gad dabre kana kanaafi kun azzaseem kanaafi kun azzaseem erga as dhufee ammas as dhufee asiin akkana dhufe immoo hanqa inni guutuudhaaf asii fi as jidduu jiru kana fudhanna malee hanqa inni asiin ol dabre hin fudhannu. The quadrant of first angle and the second angle is opposite, third angle is and the fourth angle is opposite angle jechuun negative and the positive sign is different. Kana yoo kan laalu taate 1,125 yeroo isinu akkana asiin dhufee akkana deemaa yeroo dhufee asitti yeroo takka yeroo naannee 360 lammaffaa ammas deebi'eeti naanna 360 jechuudha 700 fi waatee jira mire ammas deebi'een naanna 360 sadiin yoo baay'isne meeqa ta'a 0 18 8 godheen takka qaba 180 ta'a jechuudha yeroo sadii yoo kan naannoo taate amma yeroo meeqa naanne sadii naannee yeroo afur naannee isuudhaaf ammas akkam goona kan mara 360 yoo idaane 0 14 kumaa fi 400 ta'a bira kuta jechuudha asiin dhufne 90 irra taa'ee daannu 90 asiin erga dhufne as dhufne 180 nu dhufe booda erga hanqas yoo deemne 90 irratti daannaa jechuudha 90 irratti daannaa meeqa irratti kana irratti jechuudha 180 irratti 90 immoo idaanne 0 kudha meeqa 0 17 godheetiin takka qaba 1,100 70 ta'a jechuudha kunis bira kutaa asiin dhufee ergaas dhufe booda irraa immoo meeqa ta'a 1,125 kun ergaas dhufe 90 dhaqu eessa dhaqa as dhufa iddoo tana first quadrantii kana keessa irra dhufa yeroo sadii naanneeti as tuqee afuraffaa kas laas dhufu san 45 irratti dhumaa jechuudha kanaafuu wanni nuti guddaan nuti barbaannu 45 tana 45 jechuudha wanti isa kana 45 ta'a kan kanaa kan 90 negatiiva 90 yoo kan fudhannu taate akkana jira sila bal'inaan sin agarsiisu kan caa kanaa kan fudhannu taate negatiivni asiin akka naannoo osoo hin ta'in osoo achiin hin ta'in asiin akka naannaa yeroo takka akka naanne 360 yeroo lammaffaa yeroo akka naannoo
dhibba torbaa fi 20 jechuudha. dhibba torbaa fi 20 irraa immoo yeroo as dhufne meeqa ta'a? Yeroo as dhufne dhibba torbaa fi 20 irra 90 kaayyanna jechuudha. Lakkoomsa kana bira kutuun qabu dirqama wanni kun kanaan wal qixa ta'uu qaba. Barbaaddee akkana deemtee hanqa kanaatti deemuu qabda. Zeeroodha kun 10 takka 800 fi wayita as yoo dhufne immoo akkanatti asiif as jidduu 180 dhibba torbaa fi 20 irratti yoo 180 kan ida'amu taate meeqa nu ta'a? 0 kunis 0dha 8 9 justii nu dhufaa jechuudha. Kana dhufne yeroo lama naannoyne as poointii tan irratti hantumnu ta'a. Poointiin tun meeqa jechuudha? dhibba asirratti erga dhufne asiin as dhufne booda meeqa? 90 jechuudha. 90 eessa keessatti wanni kun exercise 5.1 kana kan dalaynu ta'a. Gaafiiwwan jiran armaan gadii gaafii 8 kana keessa gaafii 3 dalaynee kan dabaru ta'a. Gaafii maal jetti? The following are measures different angles angiloota galagala but the angle of standard position and indicates which quadrants belong. Quadrantii kana inni degree meeqa akka ta'ee fi quadrantii meeqaffaa akka ta'e kan ibsatan ta'a. Kana kan isin ibsinu gaafiiwwan jajjabaatan negatiiva keessaa is tokko fudhanne positiiva keessaa is lama kana fudhanne kana laalota kanas haa fudhannu. Meeqan fudhanna? 600 kana fudhannu. Ammas deebi'ee kana miti jechuun ammas deebi'ee achi kana fudhannu. Akkana jira wantichi sanboota irraa erga kun amma negatiiva asiin dhufee yeroo as dhufu meeqa? 360. 360 kanarratti yoonii fi ammas asiin dhufee yoo saraara kana kan tuqu taate 90 irratti danda. Sababni isaa asii fi as jidduun 90 negatiiva waan ta'eef asii kana naannoyne. Yoo so positiiva ta'e bakka tanaan akka dhuftee naannoyte. Amma negatiiva waan ta'eef asiif naannoyte jechuudha. Sanboota irra 90 irratti daattaa jechuudha. 90 godha didaattee meeqa ta'a? 0 ta'a. Kun 15 450 ta'a jechuudha. Erga 450 ta'e immoo 480 giviiniin keenyaa miti ree asiin as dhufnee akkanatti kun meeqa? 30 ta'a jechuudha. Sanboota irra kanaaf kun meeqa ta'a? Kanaaf kun 60 ta'a jechuudha. 60 ta'a. Sanboota 30 yeroo diddaanne 480 ta'a. Meeqa? Sardi kwaarrantiidha jechuudha. F kana dalagu jira. Sardi kwaarrantiidha. Sardi kwaarrantiin addiin dabalatee wantiin isaa immoo angiliin isa kana meeqa ta'a? Angiliin isa kana immoo sardi kwaarrantii keessatti hanqa inni as dabre kana waan laallatuuf 30 ta'a jechuudha. 30 ta'a. G kana haa laallu. G kanas yeroo laallu kanan laallu kana jira. 550 positiiva jaa. D jennee turre D haa laallu 660 jaa. Asiin dhuftee yeroonii fi as dhuftee 360 jennee asiin dhuftee ammas yeroonii fi as dhuftee meeqa? Yeroonii fi as dhuftee 360 kanarratti yeroo as dhuftee meeqa? Bakka takkitti tana hafee mitire 270 0 meeqa qabna? 13 gooneet takka qabna. 4 2 wajjin 6 630 irratti bakka tana kan dhufu ta'a. 630 irratti yoonii fi kan as dhufu taate 630 irratti yoo as dhufu taate meeqaan nu hafere? Meeqaan deemuu qabna? 666 deemuu qabna. Kanaafuu 33 nu hafee mitire 33 kan as dabarree akkana murre. Erga 33 as dabarree akkana murre hanqi ol nu hafee ol guutuu hafe kun meeqa? Kun meeqadha? Kun meeqa? 33 jechuudha. Ka ol hafee kun ammoo 40 meeqa? 47. Yoo walitti daane kun meeqa dhufa? Yoo walitti daane 90 dhufa jechuudha lamaan kuni. Kanaafuu kwaarrantii afuraffaa kana keessatti kan fudhannaa jennee yoonii fi kan laallu taate hanga ol hafe kana hanga silaa guutuu hafe kana kan fudhannu ta'a jechuudha. Kanaafuu kwaarrantiin isa kana 47 walitti daane laallaa 47 fi 33 47 kudhan 0 godheetiin takka qaba. Takkitti asirraan ka'a. 57 ta'a dhiifama. 57 ta'a. 57 ta'a jechuudha. 57 kan H'dha kana laallu. H kana dalaynu akkuma agartan H'dhas akkuma kaanitti dalayna garuu wanti clockwise waan ta'eef clockwise-dha. Akkamitti akka dalaydan negatiivii lama isiniif laallee jira. Kun kan sadaffaati.
tokko positive goone f d fi h dalayne kaan immoo akkuma nan isinii dalagu jirutti isinitti himutti hin jira akkanuma dalaydanii negative waan ta'eef asii oloo deemna yeroo asiin dhufnee asiin akka oloo deemnee as dhufnee 360 marsaa takka deemnee jechuudha marsaa lammaffaa yeroo dhufnee haruma kana asumaan deemnu meeqa deemnee lama deemne marsaa lama deemne marsaan lamaan kun meeqa 360 baay'isuu lamaa yeroo goone 720 nu dhufa kan inni nuu kannee 1,080 ammas dhufnee yoo sadaffaa deemne meeqa ta'a 360 baay'isuu 3 yoo feene 720 kan irratti 360 ida'uu dandeenya akkanattis ni dandeenya garuu baay'isuun waan irra wanti ta'uuf isaan deemna 0dha 18 goonetti akka qabna sagal baay'isa 3 baay'isa 9 takka itti wajjin qudhanii akkana keenya 1,080 asirra dhumaa jechuun bakki tun meeqaadha amma dubbiin bakki tun meeqaadha 360 kan dhufe kun 0 dha kuni saayiniin isaatis 0 koosiin isaatis 0dha jechuun asirra dhufa bakka kanarra dhufa negatiif antii clockwise ta'us yeroo meeqa naannee yeroo 3 naannee asirra dhufa jechuun kaan isin ni dalaydanii gaddabarree kan laallu ta'a. Radians of measure of angles. So the measure of angles in degree. So the measure of angles angle maalin safarama degree dhaan. Fakkeenyaaf kun degree dha. Kunis degree dha. Waa agartu kunis degree dha. However angles can also be measured in what? Radian. Yeroo takka takka ammas maalin safaramuu danda'a? Radianidhaan safaramuu danda'a. Scientistiin akkam jaa engineers and mathematics usually work with angle in radian. Angle dha wajjin yoo fedhe ammas raadiyaanii keessatti yeroo hojjetu maatimaatiksii fi wanti ni jira jaa akkamitti akka wanti godhan nuti gaafii akkamitti akka dalagan kana irratti wanta godhaa irraa waan ta'eef gaddeemnee kan laallu ta'a. If the angle of theta is subtended at the center of circle yeroonii fi at the center of circle sanirra yeroonii fi circle sanirra at the center r over r dha jechuudha r over r yookaan r over 1 waan dhaabbataadha akkasittis ni jira yeroo akkasitti si kannus ni jira yeroo kaan ammas s fi r si kanna s fi r akkuma asitti agartan kana huno s fi r yeroo si kanne immoo s over r gooteeti kan barbaaddu ta'a jechuudha example gadi kana kan laallu ta'a example kana huno akkuma agartan example kana s is equals to 3 cm and r is equals to 2 cm. Calculate theta of radians. Theta of radians is equals to s over r is equals to s is 3 and r is 2 is equals to 3 over 2 or 1.5. Kana ta'a jechuudha. Akkanatti angliidhaanis yeroo agartan kana fakkaata jechuudha. 1.5 ta'a. Malja convert 360 degree to radians. Convert 360 to radians. Khara radianitti maal godhi jaa 360 kana khara radianitti jijjiiri jaa yeroo kana akkam gootaati 360 degree times what pi over 180 degree 180 degree kana samboodara maal goota karaa qallaaliif irraa baay'isuudhaaf kunis 360 miti 0 tanaan dhaamsita digriin akkuma jirtu wal dhaamsiti samboodara 18 takka 18 2 samboodara 2 pi ta'a jechuudha maal 2 pi raadiyaan jettee adda baasuu dandeessa yoo immoo 2 pi tana akkamittiin digriitti deeffadhaa jettu taates 2 pi kana reefu pi over 180 tureemi amma immoo 180 irra pi gootee wal jijjiirta yoo himichi jalqaba pi qabaate ati immoo pi over gootee baay'ista yoo himichi jalqaba digrii qabaate ati immoo digrii jala gootee kan baay'istu ta'a jechuudha kana akkuma agartan 180 digrii nu kannee convert to radian jaa digrii nu kannee times pi over 180 jaa kanaan baay'isa is equals to maal ta'a pi ta'a jechuudha pi bichaa ta'a pi raadii ta'a jechuudha raadiidhaan akkana keessa akkuma agartan kun asirratti 1 rad is equals to 180 over pi 180 over pi or 57 degree dha jechuudha radiin tokko 180 over pi or 53.3 degree ta'a jechuudha ruulii yeroo ruulii jalqabaa ilaallu to convert waan mana afaaniin isinitti himaa jiru to convert degree to radian akkamitti wanti goota yeroonii fi digriidhaan kanneen raadiyaanitti jijjiirtu pi over 180 digriidhaan kan multiple baay'istu ta'a 1 radian is equals to
raadiyaan immoo is equals to degree times degree fakkeenyaaf 45 kan nu danda'a times gootee degree qabaa miiree kun pi over 180 godhatte sanboodara 45 kanaan jaami 180 45 baay'isu pi over 180 jaa 180 asumatti meeqaan baay'isna meeqaan irra karaa salphisuutiin deemnee kan hirutaa 180 shaniin meeqa ta'a shaniin 36 ta'a kun shaniin 9 ta'a amma 9 irra 36 baay'isuu paayii godhannee jirra sagaliin kun ammoo jahanaa deemnu sadiin adeemnu sadiin 12 sadiin takka kun ammoo 4 pi over 4 ta'a jechuudha maal digriin 45 raadii ta'a waan akkanaa kana exercisenis waan jiruuf gaddeemnee kan wajjin dalaynu ta'a roolii lammaffaa yeroo ilaalu to convert radian to degree akkamitti radian irraa gara degreetti jijjiirta degree is equals to what radian times 180 degree over pi because of what degree and radian is inversely proportional or property waliif faallaa ta'e kan qabu exercise 5.2 kana kan dalaynu ta'a takka lama sadii a b c d e f kana keessaa gaafii lama sadii dalayne gaafii sadii haa dalaynu meeqaa fi kam dalayna kana haa dalaynu negatiivii kanas isiniif haa dalaynu kanas haa dalaynu jechuudha kaan ammoo isinuu dalagaa 45 kana isinii dalageetiin jira kana 150 kana yeroo dalaynu minus 150 times pi over 180 akkana erga akkana dhufe immoo akkamitti salphistan nalaali dhaggeeffadhu dubartoota keessaafuu ijoollee dubartoota waan kana sirriitti hubachuu qabdanii ziiroon tun ziiroo tana dhaamsiti 15 sadii meeqa ta'a sadii 5 ta'a 18 sadii meeqa ta'a 6 ta'a 5 pi over 6 negatiivii qaba garuu 5 pi over 6 ta'a jechuudha raadii karaa raadiitiin si jijjiire najagasi ammas negatiiva 270 kana isinii deebisa negatiiva 270 minus 270 times pi over 180 sanboota irra karaa qalaalii ziiroo tanaan yoo kan dhaamsinu taate 27 sadii yoo kan tagoon taate meeqa ta'a 9 ta'a 18 sadiin 6 ta'a 3 over 6 pi minus qaba by 3 is 1 by 3 is 2 minus pi over 2 ta'a kan meeqa negatiiva 270 kan 35 f isinii dalagee karaa gaafii equation number 2 ti kan dabaru ta'a 135 degree 2 mal ja radian ja times 100 pi over 180 degree 135 degree 135 degree by 5 is 36 by 5 is 100 is what 100 is 20 35 is 7 27 over 36 ta'a jechuun 27 over 36 pi ni jira sanboota irraa ammas kana sadii yoo kan dhaamsinu taate 9 ta'a kun sadiin 12 ta'a ammas sadii ni deema sadiin 3 ta'a sadiin 4 ta'a 3 pi over 4 ta'a kan 135 get to question number 2 convert to each of the following is radian to degree radian to degree ti akkamitti akka jijjiirtan proportioniin isaanii inversely proportional yookaan amala waliif faallaa waan qabaniif yeroo ni fi degree irraa gara radiyaanii jijjiirtu pi over 180 degree yeroo ta'u ammoo radiyaan irraa gara degree yeroo jijjiirtu immoo 180 degree over pi kan multiple kan baay'istu ta'a jechuudha questionii kana keessaayis a b c d e f jira gaafii sadii isinii dalayna kana ni dalayna e ni dalayna sadan wal jalaatan akkanumatti isiniif haa dalaynu CEO kan dalaynu taate 2 pi over 3 times 180 over pi by pi is cancel kana 0 booda bira kaayattanii yoo feetan karaa short way deemuudhaaf by 3 is 1 by 3 is 6
2 times 60. 2 times 60 is what? 120 degree. Gaafii question number C akkana dhufa. D nammoo 5 pi over 6 times 180 over pi. Pi by pi is cancel. Kana 0 booda bita haatan akkuma reefuun tanaatti taadimnu. By 6 is 1, by 6 is 3. 5 times 3 is 15. 15 ta'a 0 bira qabnu bira kaayyanna degree dhibba takkaa fi 50 ta'a jechuudha. Iyya haalaallu yeroo laallu minus qabdi minus 10 pi over 3 times 180 over pi yommuu ta'u pi by pi is cancel. By 3 is 1, by 3 is 6. 0 booda bira kaayyanna yookaan 60 kanattis laallachuu numa dandeessanii. 60 times minus 10 is equal to minus 600 degree. Akkuma agartan kun jijjiiramee jira. Kara gaafii mata duree gataanatti yeroo dabarru definition of sine, cosine and tangent function. Amala sine qabu fi cosine qabu fi tangent qabu kan wal ilaallu ta'a. Sine and cosine and tangent function are called three basic trigonometric functioning. Amala trigonometric function keessa sine fi cosine fi tangent isaan takka. Trigonometric function were originally used to relate the angles of triangle. The what? The length of the sides of the triangle. Triangle dheerina isaa irratti dhaabbatee irsan irratti hundaa'e foormii isaa sine fi cosine kana kan bahu ta'a. Akkuma armaan gaditti agartan angiliisni kaa'ee jira. Yeroonii fi akkana kaaste fakkeenyaaf sarara takka erga akka kaaste yoo kan akka kaastu taate sararri kun akka walitti dhufu. Sarara kana lamaan keessaa kan iddoo guddaa jechuun walitti siqeenyi qarri isaa walitti dhiyaatu kami kana. Qarri isaa kan walitti dhiyaatu iddoo kana yommuu ta'u kanaa fi asiin oloo sararri kun maal jedhama? Hypotenasiidha jechuudha. Hypotenasiidha. Ammoo gonnis laaka gadoo jiru kun kan diriiree akka dhaabbate kun oppositii ta'a jechuudha. Oppositii ta'a. Kan akkana ciise kun ammoo adjacentii kan ta'u ta'a. Akkasuma maqaadhaan itti moggaasee boqonnaa kana gama dhumaati irratti natti fakkaata. Kun eebitee kun biitee kun yoo kasiin ta'u taate yeroonii fi roga kana asiif as jidduu barbaadu deemnu kun eedha waan ta'eef siidha waan ta'eef sii itti dhiisnee B fi D kana kan waliin baay'isnu ta'a jechuudha. Definition 5.1 yeroo laallu angle is an angle standard position and P of A, B is point on the terminal side of angle is other than the origin. Origin kon yeroon fi bakka tana yookaan geengoo kanarra yeroo bakka tanarra kan dhufe erga bakka tanarra dhufe bakki tun maali x is 0 dha y is 0 dha jechuun bakka tanarratti 0 bakka tanarratti p ammoo p irra filannoo p irra yookaan wantirra yeroon fi bakka tana yeroo dhufu a dot b dha. A na isa jirti n as jirti bakka tana jirti bnis bakka tana jirti bakka tana walitti dhufan a fi b'n y irra jira n ammoo x irra kan jirtu ta'a saniifuu iddoo tanarra waliif fidaa jechuun Pythagoras theorem irratti sanboodarra yeroo questionii kana barbaadu akkam godha c square equal to a square plus b square general formula Pythagoras theorem ida kana sanboodarra c kana barbaaduudhaaf radikaala jala yeroo galchinu yookaan radius yeroo ta'u a square plus b square ta'a jechuun kanarra kan beeta gara gadiitti tagataa dabarru. If the angle example kana alaallu if the angle is standard position and the p of 3,4 is a point on the terminal side is evaluate the sine, cosine and the tangent. Arri darbaana jalqaba arri barbaan arri square equals to a square plus b square or kan akkami beeytan isin kan x kun ammoo y beeytanii mire r square equal to x square plus y square yoo gootes ita rakkoon qabu r is equals to under radical of 3 square plus 4 square equals to under radical of 9 plus 16 equal to radical of 25 equal to 5. R square equal to 25 yoo jennes nita r square equal to 25 yoo ittes nita r is equals to 5 yoo ittes nita because of what? Because of r square is equals to power wal qixxeeffachuudhaaf 5 the power of 2
2 by 2 cancel r is equals to 5 dhufaa jechuudha. Kanaafu so sin yeroo ni fi barbaannu sin yeroo barbaannu opposite over maal jaa opposite over hypotenuse dha jaa opposite over hypotenuse opposite over hypotenuse yeroo jiru oppositein y yommuu ta'u sin akkami y yommuu ta'u sin is equals to formula general formula sin isiniif haa barreessu sin is equals to y over r cos is equals to x over r tan is equals to y over x akkana kan dhufu ta'a y over x or sin over cos kanaanis ni ta'a jechuudha. San boodarra cosine yeroo barbaannu sin is equals to y over r jen r meeqa arganne 5 arganne is equals to y keenya meeqa 4 over 5 cos is equals to x keenya 3 dha x keenya 3 dha 3 over r keenya 5 dha 5 dha jechuudha 3 over 5 ta'a jechuudha. Tan is equals to tan is equals to y over x isinin jeen ture y over x yeroo ta'u y nammoo 4 dha 4 over 3 another way dha yeroo karaa biraatiin yeroo barbaannu sin keenya 4 over 5 arganne 4 over 5 over ammallee over what over cos nammoo 3 over 5 arganne as the first is what akkanumatta this is constant this is what inverse goota yeroo ni fi hiruu ture hiruu fi baay'isuun inverse waa walii ta'aniif jecha 4 over 5 times 5 intun gubba dalbaade sadii gad deebiste times goota 5 over 3 goota 5 by 5 is cancelled 4 over 3 at the same result ta'a jechuudha 5.3 tti dabalee equation kana kan dalenu ta'a. Maal jetti gaafiin evaluate the sign of cosine tangent function of angle if angle is standard position and a terminal side of contains a given point is x comma y akkuma uno definitionii armoolitti ibsamu jirutti baay'inaan definitionii ibsu hin qabu inni definitionii baay'inaan kan ibsu waan hin qabneef jecha waan takka bal'inaanis itti isiniidhaa kan laalaa jiru ta'a. Saayinii fi koosaayinii kana kan waliin laalutaa gaafii meeqaa jiraas keessa gaafii takka tana dalaginaa isinii fi takka raadikaala warra qabu kana isiniif haa dalagu takka tana B, C and F immoo isin dalagaa gaafii jaha keessaa sadii gaafii sadan ammoo gaafii strong question gaafii jajjabduu jaamte tan isinii dalaguunoo gaafii D fi E akkuma agartanii gaafiiwwan sadan kana kan isinii dalagutaa na hojii tura. If r is equals to x square plus b square r square is equals to x square plus y square equals to r is equals to radical of 3 square plus minus 4 the whole square equals to radical of 9 plus 16 is equals to radical of 25 is equals to 5 theta. R keenya 5 argannee jirra. Saayinii kamii barbaanna? Koosii kamii barbaanna? Taanii kamii barbaanna? Sin is equals to y over r is equals to y keenya maali? Minus 4 dha. Minus 4 over 5. Koosiin keenya cos is equals to cosine keenya x meeqa 3 over 5. Taaniin keenya tan is equals to maali? Y over r mitire tan is equals to y over r. Tan is equals to meeqa ta'a? Tan is equals to y keenya minus 4 dha. Minus 4 over 3 ta'a jechuudha. Gaafii dt haa dabarru. Gaafii dinammoo r is equals to under radical of x in kana maal ta'eef minus radical of 2 over 2 the whole square plus radical of 2 over 2 the whole square equal to radical of kun kophaa square ta'a kunis kophaa square ta'a kana jechuun radical of 2 the whole square jechuun 2 ta'a maaliif tun radicaluma kana cancel gooti kana ammoo yeroo square kajalaa godhe 4 ta'a 2 over 4 plus 2 over 4 minus intun ammoo radicala jalas waan jiruuf wanni kun square waan ta'eef irraa baddi yoo barbaanne as the lakkoomsi jalaa kun wal fakkaata as the same waan ta'eef jecha kan gubbaa kana walitti daannee kajalaa keessaa fudhachuus ni dandeenya yoo feene waliin salphisuus ni dandeenya kun yeroo waliif irree baay'tuu is 1 baay'tuu is 2 dha 1 over 2 dha radical of 1 over 2 plus 1 over 2 is equals to 2 over 2 r is equals to 2 over 2 r is equals to radical of 1 r is equals to 1 ta'a jechuun r 1 erganne sammuu erga r 1 erganne immoo sin is equals to what y over r is equals to radical of 2 over 2 over 1 is equals to radical of 2 over 2 cos is equals to x over
r is equals to minus radical of 2 over 2 over 1 equal to minus radical of 2 over 2 ta tan is equals to sin over cos or y over x or cos jechuunis ni dandeenya is equals to sambodarra isi jalaa isin yaakumoo kam guna radical of 2 over 2 over minus radical of 2 over 2 gona sambodarra hima jalqaba jiru akkuma jirutti disne no asitti isin qulqulleessi abarreessu radical of tan is equals to radical of 2 over 2 or sin over cos namo ammas radical of 2 over 2 yookaan x minus qaba kuni kana akkuma jiru disne kana yooroonii fi ol garagalchinu times goona asitti 2 over minus radical of 2 yeroo goone 2 by 2 is cancel radical 2 cancel tan is equals to minus 1 ta'a jechuudha. Gara gaafii et kan dabaru ta'a gaafii e kanas kan dalaynu ta'a. R is equals to radical of 4 radical 5 the whole square plus minus 2 radical 5 the whole square ta'a jechuun erga the whole square goone boodarra himicha kana qobatti square yeroo goonu r is equals to 4 in square yeroo taate meeqa taati 16 taati shan ammoo radical irraa waan darbamtuuf baay'isuu 5 taati ida'uu lama ammoo square yoo taate 4 baay'isuu yoo feene radical jala ni deebisne erga radical jala deebisne lakkoomsa meeqaan deebi'a 4 deebi'a lamaan tan yoo fudhatte 4 deebiti kanaafuu akkana goona minus 4 times 5 4 in error square taate minus 4 in 4 deebiti minus in qabu 5 ta is equals to meeqa ta'a kun 20 ta kun ammoo radical of meeqa ta'a kun 16 baay'isuu 5 16 baay'isuu 5 16 baay'isuu 30 godheetiin 3 qaba 80 ta'a jechuudha. Radical of 80 plus 20 is equals to radical of 100 is equals to r is equals to 10 r is equals to 10 dhufa jechuudha. Akkuma agartan sambodarra erga r 10 harkanne immoo sin kami barbaanna sin is equals to y over r y is equals to what minus 2 radical of 5 over 10 by 2 is 1 by 2 is 5 is equals to minus 5 over radical of 5 another way khara birati namma sakami times radical 5 times radical 5 is equals to minus 5 radical 5 over 5 by 5 is cancel is equals to minus radical of 5 only kana yookiin kanaanis nita umar kongabu jechuudha. Gama lamaanuu inu tokkuma minus radical 5 idhaan isaa ta'u cos idha sakkamii takka wanti goonu waliin laalla jechuudha. R is equals to 10 waan ta'eef cos is equals to x over r is equals to 4 radical of 5 over 10 by 2 is 2 by 2 is 5 2 radical of 5 over 5 radical of 5 over 5 another way khara biratin 2 radical of 5 over 5 kan jiru kana akkanatti kaa'us ni dandeenya yoo barbaanne lakkoomsa barbaaddeen baay'istee kan si dogongorsiisu ta'a yoo lakkoomsi waliin salphate kan waliin salphistu ta'a taanii haa dalaynu tan is equals to y over x is equals to minus 2 radical of 5 over 4 radical of 5 by 2 is 1 by 2 is 2 radical of minus radical of 5 over radical of 5 minus 2 radical of 5 theta jechuun minus 2 radical of 5 theta tan is equals to minus radical of 5 over 2 radical of 5 theta jechuun akkuma agartan gaafii kanas dalaynee jirra gasiinee exercise tokko itti dabalanne kutaa paartii tuudhaa walitti deebina exercise tokko kan itti idaanu ta'a yoo ibsa kana osoo ibsinu yeroon kan nu geessu taates paartii biraatiin kan walitti deebinu ta'a. The unit of circle a circle with center is as h, k center jechuun h, k jechuudha. Bakki tun centeridha bakki tuni centeriin kun h, k kun 0,0 yookaan x is y is 0 kan 0 ta'u taate radius is 1 unit is called unit circle. Gengoon kun akkana naannawa kan reefu isinii hime san akkana naannawa as the first quadrant angle kanarraa yeroo naannee asirra 90 yeroo dhufe
wanni kun 90 asirratti gatii qaba wantichi kun asirratti gatii qaba asirraa yeroo dhufes gatii qaba 180 gatii qaba asirrattis 270 gatii qaba gaafa garuu kana osoo naannahu osoo akkana naannahu ammas deebi'ee osuma naannahu kana dhufe yeroo asirra dhufe takka koosiitu 0 dha takka immoo saayiniitu 0 dha takka immoo taanii 0 ta'a isaan keessa lama riizaaltiin hirkatta fedhoo as haa ta'u fedhoo as haa ta'u haa tokko ammas akkasumatti undefined haa ta'us hedduu jira jechuudha amma x, y on the circle irratti op is equals to r is equals to x maaliif r is equals to r yeroo barbaannu under r square equal to radical yoo condition taate x minus h is the whole square plus y minus k is the whole square grade 11 ni jira grade 11 unit 3 y circle unit circle j asirratti mata duree bichaa isinii kaa'ee jira grade 11 immoo unit 3 y circle hyperbola parabola achirratti as a first definition y wanti kanarraa y kanaatirraa circle tirraa gaafiin hedduutu jira achi dheeytanii kitaaba kutaa 10 boqonnaa 3 irra yoo laaltanii bal'inaan gaafii isaa daleeydan irraa isinii gala jeetiin abdii qaba x square plus y square is equals to r square is square both sides gama lachuu square dhaan baay'iste kan akkanatti baastu ta'a jechuudha sanboodara bifa gaafiitiin gad ta'a deemnu yeroo niif akkana geengoon kun akkana naannee circle irra dhufe r radiyeesiin isaa 1 dha jaa radiyeesiis 1 jaa khanaafu himicha kana r is equals to x square plus y square is equals to 1 sin and the cosine functions are given below the follows seerota armaan gadii kana hordofa jaa gaafa r in 1 ta'e sin maal jenna sin is equals to y over r jenne y keenya waan nu kannamuuf yookaan barbaannuuf over r keenya maali 1 dha sin is equals to y cos is equals to what x tan is equals to y over x akkasumatti kan dalagamu ta'a using the unit circle find the values of sine cosine and the tangent of angle ja theta is what 90 and 180 and 27 90 of runne as the first quadrant angle da first quadrant angle irratti sine ni barbaanna erga sine ni barbaanne immoo wanti kun asirratti bakka tanarratti meeqa 0.1 da bakka tanarratti erga 0.1 ta'e immoo sine keenya meeqa ta'a sin is equals to y over r 1 da dhaabbataadha constant da is equals to 1 over 1 equal to 1 ta'a kun 1 ta'a inni cos ida yoon gaafates cos is equals to what x over r ture x over r x keenya meeqa 0 over r is equals to 0 da tan immoo tan is equals to sin over cos is equals to what 1 over 0 is equals to undefined ita inibsamu jechuudha tan of 19 in undefined ita akkuma tan of 19 asirratti bakka tanarratti first quadrant irratti undefined ta'u third quadrant irratti undefined ita jechuudha because of what because of cos is 0 tan is sin over cos is 0 there is any number of divided by 0 is undefined yookaan hin ibsamu jechuudha afaan oromootiin kan meeqa itti idaanii haala 270 yookiin 80 kana haala 180 halaallu akkanatti jira asii anaanni asitti 90 ture yeroo asii dhufee as dhufee 180 bakki pointiin tun ammoo -1.0 dha kana jechuun ammoo sin is equals to y over r is 1 is equals to 0 over 1 equal to 0 kan ta'u ta'a gaafa siniin 0 ta'e taaniin 0 dha gaafa ammoo cosiin 0 ta'e taaniin undefined dha wanni qabachuu qabdan kanuma cos is equals to x over r is equals to -1 over 1 equal to -1 dha cosiin -1 dha tan is equals to sin over cos equal to 0 over 1 equal to 0 exercises 1 daliinuuf qaxxitaa gaddabarree exercise yoo laalle nutti tola using the unit circle exercise 5.4 ida using the unit circle find the values of sine cosine and the tangent function of the following is quadrant angle quadrant angle kanarra quadrant a b c d angle e jira lamaan kana kan isin dalaynu ta'a jechuun kaan ammoo isinu ni dalaydani akkanatti erga dhoofannee x fi y adda baafannee boodara yeroonii fi asiin dhufnee akkanatti
as dhufte 360 iddoon tanarra yeroo waltu 360 iddoon tun maali 1,0 dha x bakka tanarra 1 dha y immoo 0 dha kana jechuun y 0 dha jechuun sin 0 dha jechuun sin is equals to y over 0 ta'a sanbooda r ta'a r 1 dha mire sanbooda irra immoo 0 over 1 jechuun equal to 0 ta'a cos is equals to x over r equal to 1 over 1 equal to 1 ta'a tan immoo tan is equals to y over x equal to 0 over 1 equal to 0 ta'a jechuudha bifa kanaan barbaadama ilaallu akkana jira 630 digrii nu kanname 630 digrii kana yeroo akkana asiin naannoo inni as dhufne 360 as circle to circle yeroo ni fi deemnu immoo asiin dhufne yeroo ni fi bakka tana dhufne bakka tanatti 270 hanga bakka tanaatti 360 irratti 270 yeroo idaane 0 dha 13 goonetti akka qabna 4,630 bakka tanarra dhufa bakki tun ammoo 0,-1 dha sin yeroo barbaannu sin is equals to -1 y over r equal to -1 over 1 equal to 1 -1 cos equal to x over r equal to 0 over r 1 equal to 0 cosine 0 tan mal da undefined da cosine 0 ta'e taanaan taaniin ammoo taaniin degree cosine 0 itti teessanii taaniin isaa undefined ta'a jechuudha undefined asuma irratti xumurraa hanga partii 2 grade 11 unit 5 partii 2 dhaan walitti deebinutti partii biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf tura another subject das fidannee dhufna chemistry physics finnee dhufna yoo viiyuun kana nu gammachiise yookaan subscribing keessanis nutti tole commenting keessanis akka nama bira ga'us like gootanii fi share namaaf gootanii subscribe gootanii saayibban keessanitti simtanii afaan oromootiin dalagaa jirra kana isiniin jenna partii 2 dhaan hanga walitti deebinutti nagaatti nuuf tura isiniin jenna